ta'u yeroo isin irratti hin hojjenne anis Sagleen kun eshi nagaan gooftaa dachaasiniif haa ta'u. Hojii ergamoota boqonnaa keessatti qo'ataa turre keessatti illee irratti hojjedhaa jedha abdiin nuuf kenne gaafis ta'e kan ture. Maqaa Yesuusiin kan jedhu barbaadaa nuun jechaallee ture abdiini. Ani garuu boqonnaa tokko kaasee hamma boqonnaa 5tti kan jiru hamma sanatti barbaadee baaseera jechuudha. Bakka torbatti akka dubbatu boqonnaa tokko kaasee amma boqonnaa 5tti nuti illee achi hin geenye garuu amma boqonnaa 5tti kan ga'u maqaa Yesuusiin kan jedhu torbatuun argadhe ani. Gooftaan si eebbisu. Namni kan biraa waan nu yaadachiisu kan biraa qabu yoo jiraate. Nagaan isiniif haa ta'u, baga nagaan dhuftanii. Torba darbe ture seenee baay'ee amala amantoota jalqabaa irratti dubbattan ta'e inni waan isinitti fakkaatan. Isa xumurree kan torban darbe saaminti isin kenname yoo jiraate wanti yaadatte. Irbaasaan fayyaa isaatti jiru ta'een beeku. Mana qulqullummaa samii dhagaa jechuun balbala miidhagaa jechuun maal jechuudhaan jedhuu fi maalummaa namticha isa fayye sanaa keessa ture kan jedhu. Wanti sheeriin wajjin gootu jiraare waan argatteerra. Waan an argadhe boodaan itti ce'a nama biraa calaa. Hin arganne jechuudha. Okay. Haa ta'u gooftaan si eebbisu namoota lama argina asitti. Namoota Phexroosii fi Yohaannis hiikaa qabaa? Wanta gara biraarraa lama ta'uun isaanii waan hiikaa kennu qabaa? Warri kaan eessa jiru? Okay, boqonnaa 11tti innaa barannu, boqonnaa 2tti innaa barannu. Maal namooti 11 maal wajjin ta'an jedha Phexros wajjin. Yeroo Phexros ka'ee dubbachuudhaaf namoonni 11 maal godhu turanii? Wajjin ka'anii dhaabbatu. Yeroo sana isin gaafanne gaaffii kana wajjin dhaabbachuun sun eenyu maalii qaba indikeeshinii wanti inni nu agarsiisuu danda'u waa jira waan irraa barannu qabna kan jedhu asitti lama jedha. Lama ta'uu isaan irraa waan barannu qabaata jedhudha. Yeroo darbe gooftaan Yesuus lamaan isaan erge kan jedhu jira. Waliin dhaabatanii dhuma irratti nu hundumtuu dhuga baatuudha Phexros qofa miti jedhan. Kanaa gara ammas hin argina dhuga baatu kan jiru gara hundaatti ilaaltu. Kan hundumti keenya dhuga baatuudha jedhan. Kana jechuun Phexros qofa taasisaa otoo hin ta'in isaan hundumtuu bakka bu'anii akka isaan jiran. Hundi isaanii yaada isaanii akka ta'e kan inni haasaa turanii jechuudha malee waan dhuunfaa ofii haasaan turre. Amma lallaba Phexros dubbifna. Nama afaan Oromoo sirriitti qulqulleessee dubbisu barsiisaa Hirphasaa nama lakkoofsa 16tti. Sorry, 11:16tti. Nu dubbisaa. Tole, lallaba Phexros mana qulqullummaa keessatti lallabeedha. Lakkoofsa 11 irraa ka'ee yeroo namichi Phexrosii fi Yohaannis biraa hafuu dide sanatti namoonni hundinuu dinqifachaa gara isaaniitti gara galgala mana qulqullummaa isa gardaafoo Salamoon jedhamutti fiigan. Phexros yommuu kana arge jaraan, yaa namoota Israa'el maaliif kanatti dinqifattu?
akka waan nuyi humna keenyaan yookiis qulqullummaa ofii keenyaan isa adeemsifneettis maaliif ajajjanii nu ilaaltu? Isin Yesuusin Phiilaaxoositti dabarsitanii laattan. Yeroo inni isa gadhiisuuf murtoo godhettis fuula yaa'ii isaa dura dhaabattanii isa hin gantan. Waaqayyoo inni kan Abrahaam, kan Yisihaaq, kan Yaaqoobis Waaqayyoo abaabilii keenyaa garuu hojjetaa isaa kana ol qabeera. Yesuus qulqulluu fi qajeelaa ture. Isin garuu isa gantanii nama gumaa akka isiniif hiikuuf Phiilaaxoosiin kadhattan. Isa namoota gara jireenyaatti geessus ajjeeftan. Waaqayyo immoo du'aa isa kaase. Kanaafis nuyi dhuga baatudha. Humna maqaa Yesuus maqaa isaattis amanuutu namicha naafa isin argitanii fi beektan kanaaf jabina kenne. Amantiin Yesuusiin kenname immoo fuula hunduma keessanii duratti fayyaa guutuu kenneef. Kennatu fi dubbisi. Amma meeqatti? Abboomame. Tuuf. Tole lakkoofsa 17 akkanadha. Ammas yaa obboloota nanaa warri isin geggeessanis waan gootan hundumaa irran deebi'a. Ammas yaa obboloota nanaa isin warri isin geggeessanis waan gootan hundumaa otoo hin hubatin akka gootan anuu beeka. Waaqayyo garuu bara baay'ee dura masiin isaa akka dhiphatu afaan raajota hundumaan dubbatee kan ture akka kanatti akka raawwatamu godhe. Egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Inni cubbuu keessan akka isiniif haxaa'utti gara Waaqayyotti deebi'aa. Waaqayyo yeroo itti hafuurri keessan haareffamu akka isinii fidu Yesuus Masiicha isa duraan dursee isiniif qopheessee ture akka isiniif erguuf deebi'aa. Durumas qabee Waaqayyo afaan qulqulloota raajota isaatiin dubbachaa kan ture raawwate hundumaa hamma iddootti deebisutti garuu Yesuus Waaqa irra turuun isaaf hin ta'a. Tafuudha. Lakkoofsa 22. Museen iyyuu anaan akkuma kaase Waaqayyo gooftaan keessan obboloota keessan keessaa raajii tokko isiniif hin kaasa. Waan inni isinitti himu hundumaa dhaggeeffachuun isin irraa jira. Namni raajii sana hin dhaggeeffanne hundinuu garuu saba sana keessaa hin balleeffama jedhee ture. Raajonni Saamu'eel jalqabanii ka'anii fi dubbatan hundinuu waa'ee bara kanaa labsaniiru. Raajonni kan dubbatan isiniif kakuu Waaqayyoo abaabilii keessaniif dhaabee keessas hin hirmaattu. Abrahaam ijoollee keetiin sabni biyya lafaa irraa hundinuu hin eebbifamu jedhee ture. Kanaafis Waaqayyo karaa keessan isa hamaatti hunduma keessan deebisuudhaaf isin eebbisuudhaafis hojjetaa isaa kaasee duraan dursee isinitti ergee jedhe. Maayikii. Gooftaan sinaa eebbisu. Amma waan hundumaa na gargaartanii nama maayikii naa qabuuf naa bannu isa qofan dhabe. Alright. Gooftaan sinaa eebbisu. Ulfaadhaa warri tarii yookiin yeroo jalqabaa yookiin yeroo lammaffaan wajjin seentanii. Amma istaayiliin keenya isinii galitti sutumsuu ta'e ati nu danda'a. Okay. So irra deebinee tokko anna iddoo hirphataan dubbise lakkoofsa 11 kaasee amma lakkoofsa 16tti Phexros lallabuu eegalee jedha iddoo namichatu yeroo darbe kan nuti qonne namicha tokkotu fayye. Namichichi naafa ture miilli isaa lamaan hin jenne egaa yeroo darbe naafa ture dhaloota kaasee nama waggaa gara 40 ta'uudha. Naafa waan tureef yeroo dhuma daa'imummaa isaatii kaasanii gara mana qulqullummaa isa fidanii achitti saantima akka inni kadhatee ittiin jiraatu godhu isa jedhudha kan nuti qonne. Gaaf sanaa saantima sana otoo inni kadhatu Phexros fi Yohaannis kadhannaadhaaf sa'aatii 9tti dhufanii
isa arganii saantima naa kennaa jennaan inni isaan immoo ija keessan ulaalii saantima hin qabnu maqaa Yesuusiin ka'ii deemi jedhanii kana booda hin fayyee nu taaleen galateeffatee mana qulqullummaa keessa wajjin adeeme namoonni hundumtuu dinqisiifatanii gara gardaafoo Salamoonitti akkana dacha'anii jedha. Namichichi immoo balbala miidhagaa isa jedhamu dura kaa'amee jira jedha. Kanaafuu balbala miidhagaa hin barbaaddu yeroo darbe isinii kenneera waan ta'eef gardaafoo Salamoon isa jedhu hin barbaaddu. Amma waa'ee gardaafoo Salamoon hin qo'annu lakkoofsa 12 irraa kaasee namichichi Phexroosii fi lakkoofsa 11 irraa kaasee Phexroosii fi Yohaannis biraa hafuu didee jedha. Lakkoofsa 12 irratti Phexroosii maaliif dinqifattanii maaliif yaa warra Israa'elii maaf dinqifattanii dinqifachuu isaanii otoo hin ta'in Phexroosii fi Yohaannis akkuma namichi biraa hafuu didee isaan illee yaadni isaanii Phexroosii fi Yohaannis irra kaa'ame jechuudha. Dhugaatuma haasofnu laa. Phexroosii fi Yohaannis irratti yaadni isaanii innaa hidhamee dinqisiifatanii waan jedhan wallaalanii walitti haasa'anii waan humni kun hundumtuu isaa dhufee isaan kunoo kaleessa akkasuma miti minaa innaa jedhanii akka nuti maaliin keenya maal goone jedhanii. Humna keenya. Akka nuti humna keenyaan dinqii kana goonetti maaliif laaltu? Okay. Humna keenya isa yeroo qabadhaa. So namoonni sun dinqii ta'e sana hundumaaf waan ta'e waan argan sana hundumaaf eenyudha jedhan. Jara lakkaawwata. Yohaannis ibsate. Asiin hoolota waaqayyoo tokko eegaa immoo jidduudhaan hin seettaataa jira. Natti gatanii daqiiqaa muraasaaf deeman. Okay, so humna keenyanii akka waan ta'etti maaliif dinqisiifattanii ilaaltu? Maaliif dinqisiifatan jettanii ilaaltu yaada keessan keessatti? Isa kanan akka irratti xiqqoo haasofnu. Lafa egaa yeroo keenya guna yeroon keenya baay'ee deemaa jira. Maaliif dinqisiifatanii? Akka waan isaanii dandeettii isaanii yookiin humna isaaniitiin namicha sana fayyisuu danda'utti waan fudhatanii isaantu fayyise jedhanii waan yaadaniif jara dinqisiifatan. So maaltu nama dinqisiisa? Fayyuu namichaa. Fayyuu namichaa nama dinqisiisa miti? Amma fayyuu namichaa dinqisiifatan moo namoota isaan fayyise sana dinqisiifatan? Isaan namoota isaan fayyise sana dinqisiifatanii akka waan jarri maaliif dinqisiifatan? Akka waan isaan humna isaaniitiin fayyisanitti ilaalan. Kanaan dura namni nama fayyisee beekamu hin beeku, raajiin nama fayyisee beekamu hin beeku, macaafa keessa jiramoo hin jiru. Maaliif isaan kana dinqisiifatanii? Yoo kan ta'e okay. Tokko bartootadha. Okay. Bartoonni hojii akkasii hojjechuu isaanii bartoonni Yesuus faana turanii bartoonni suni dinqii kana hojjechuu isaanii isaan ajaa'ibeera. Dhimma bartootaati jechuudha. Dhimmi isaa Waaqayyo dinqii gochuu hin danda'a waan hundumaa raajiin gochuu hin danda'a garuu bartoonni kun gochuu hin danda'a. Otoo Yesuus ta'e hin dinqisiifatu jettanii yaaddu? Gocha amma ture wanti amma kana dinqisiifatu. Nama hin dinqu argitanii Yesuus kan isaan dinqe gaaf kam ture? Kan isaan dinqe innoo ilma ebeluuti. Sistariin isaa ebelu fa'i. Biraadariin isaa ebelu fa'i. Abbaan isaa ebelu fa'i. Haati isaa ebeluudha. Humna kana hundumaatti kan godhu eessaa maal ta'eef jedhan? Eessaa dhufeef yookiin eessaa kennameef. Gaaf sana kana booddee ittiin mormanii waan wanni godhe hundumaa gabannoo jedhu sababni isaa isaan akka namaatti akka waaqayyoo otoo hin ta'in akka namaatti namni maal godheet akkana godhasa jedhudha aayidiyaan isaanii. Dandeettii namaatiin hin ta'u. Hin argitu gara fuulduraatti gara hojii ergamootaa gara booddeetti yeroo birriin fidamee dhufu jechuudha. Birriin isinii kenna isinis immoo akkuma gootan kananis akkaan godhutti
waan jedhu jira jechuudha. So kanaaf kan isaan dinqisiifatan namni foonii kun dinqii akkasii gochuu danda'u isaati. Malee Waaqayyo akka gochuu danda'u hin beeku. Otoo raajii tokko nama beekamaa ta'e gochuu danda'anii hin yaadu. Garuu jaroonni kun jaroota sana keessaa miti. Raajii warra jedhaman keessaa miti. Namoota beekamoo keessaa miti. Gooftaan yeroo darbe yeroo gammade maal jedhee galateeffate? Warra wallaalota kanatti mul'iste. Warra wallaalota warra maal jalaa dhoksite? Warra beektota gurguddoota namoota kana jala dhoksitee isaan kana daa'imoota kanatti waan ta'an mul'isuu jaallatteef sin galateeffadha jedheetu Waaqayyotti hafuuraan gammadee jedha. Kanatu isaan dinqisiise jarri kun akkamitti waan kana hojjechuu danda'a isa jedhudha malee dinqiin hojjetamuun isaa waan dinqii miti jechuudha. Already kanaan duras hojjetamaa ture. Gooftaan sin eebbisu. Keessumaa otoo Yesuus hojjete caalatti otoo bartoonni hojjetanii isatu dinqisiisaa jechuudha malee Yesuus amma otoo hojjete kireeditii iyyuu hin qabu. Already baramaadhaan. Inni ofumaafuu waan biraati jedhuun hafuura isaallee kan biraati haa jedhan malee inni akka hojjetutti amananiiru. Itti walii gallamoo? Kan itti walii galu. Okay. Mata duree tajaajilaa namoonni baafattan iddoo kanatti maaliif fayyajanii nu laaltu? Maaliif fayyajanii nu laaltu jettanii dhattanii saba keessan tajaajiluu dandeessu. Nu hundumtuu tajaajiltoota miti amma. Nu hundumtuu tajaajiltoota miti. Alright, amma gara keenyatti adeemna. Namoota Waaqayyoo haa ta'an, namoota dinqii godhan ilaalaa. Aayidiyaa isaa fidadhaa amma. Mataa keessan keessatti. Fidattanii? Namni fidate maqaa isaa nutti hin dhahina, maqaa ishee nutti hin dhahina, namoota dinqii Waaqayyo ittiin hojjetu nutti fida. Maqaa isaa otoo hin ta'in yaada kee keessatti dhufee abbaan tokko namni tokko jechuudha. Ananaa dhufeera. Isin qabadhaa. Namicha sana hin jaallanna miti yookiin dubartii sana. Akkasuma. Baay'ee inda'uun viidiyoon isaa torban yookiin guyyaa lamaan fa'i otoo aploodii ta'ee jaalanna. Duunee bannee irraa kukkunnee tiiktookii ittiin hojjetan miti waan inni jedhe. Duunee bannee eeggan yoom gadhiifama isiin inni kun diraamaa inni kun yookiin waan ta'e yaada keessan keessa fidadhaa. So maaliif fayyajanii nu laaltu jedhama namichi. Miti iddoo kanatti maaliif fayyajanii namicha sana eegdu ilaaltu viidiyoo sana. Sagantaa yookiin faarfannicha sana maaliif fayyajanii ilaaltu sana. Dinqii ta'uu sanaaf egaa. Dinqii ta'uu sanaaf miti. Amma maqaan waldaa yoo bade kiristaanummaa yoo bade moo maqaan namicha sanaa yoo badeedha irra caalaa mataan nu dhukkuba. Maqaa namicha. Anatti akkas. Ani namni maqaa isaa miti footoo isaa akkana gadi garagalchee kaa'e taanaan bakka yeroo sumsana mataan na dhukkubuu jammata. Sababni isaa yeroo hundumaan afaan banee kan hin eegu namicha sana gaarii isaa dhaga'u har'a okkolaa kaase borwannoo diriirsi iftaan akkas gochuusaan dhaga'uu jaalladha malee waan tokko wanta rakkoo isaa ta'ee dugda duuban hojjetu tokko dhaga'uu hin barbaadu. Ilaalcha keenya sirreeffachuu waan nu gargaaru qabaadhu qisiin kun maal fayyajanii ilaaltu? Kan fayyajanii ilaaltan namoota fayyisan sanaadha moo Waaqayyo isa fayyise sanaa? Humna maqaa Yesuusitti moo humna namaa tokkodha? Kan isaan ilaalaa jiran nama tokko sana yeroo sanatti. Yeroo sanatti har'awa. Kan inni ilaalaa yeroo ani amma gaafadha amma namni deebii sirrii namaa kennu hin jiru asirratti. Amma otoo na gaafattanii humna Waaqayyoon ilaalaa. Dinqii Waaqayyoo godhu galateeffachuudhaaf. Okay. Namoonni yeroo seexana baasan. Miti harka rukunna miti. Waaqayyoon galateeffanna moo namicha sanaan tajaajila keetti jabaadhu. Inda'um yoo harka rukunnee ililchuu namni baanne namichi inda'um inni isaaf tajaajila fayyii yeroo ta'u hin haara. Miti. Yeroo namoonni seexana baasan harka rukunnan galateeffanna miti amma dhuguma galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo hidhaa namicha kanaa hiiki. Kan jennu aadaan isaa nu dhufattanii yaaddu yeroo sana haaleluyyaa eebeluu akkanatti seexana baase isa jedhu nu dhufa. Miti anatti akkas. Keessattuu namni takkaan ani hin baasa jedhee yaade hin jiru yoo ta'e isin gaa qulqulloota ta'uu dandeessu baasa jechuun wal makeen jira. So ilaalaal namni duratti seexana hin baasu jedhee ana ayidiyaa isaa qabu har'a lafuma kennaan kan inni duratti wajjin guddadhe
kanumaa yoo na ifatte waan tokko isheen na keessaa hin jenne har'a seetan nama tokko keessaa baafte taana kan na galateeffachiisu isa kennaan guddattee darajaa kanarra qaqqabde malee waaqayyo ulfina isaa fudhatu ta'eeru dafee naan dhufana. Isin dafee isinitti dhufuu danda'a. So, okay, wanti isinii galee jira waan xiqqoo ishii. Yeah. Isin maaliif fayyadanii nama laastu? Haa ta'u. Okay. Asitti yoo dinqiin hin raawwatamu maa fayyadanii na laaltu? Amma hundi keessanii waan humna laalaa jirtan natti bakka. Okay, kanarratti walii gallee. Kana booddee Pilaaxoos kan jedhu dubbisaa irra hin deebinu yeroo darbe godheera. Pilaaxoos eenyuun isa jedhu sirriitti dubbisaa. Pilaaxoos fuulduratti dabarsanii kennatanii Pilaaxoos immoo gadhiisuu barbaade isin immoo diddanii fuulduruma isaatti immoo yaa'ii keessatti sagantanii yaa warra Israa'el jedhetu garuu jedha. Garuu Waaqayyo inni kana Abrahaam, inni kan Yisihaaq, inni kan Yaaqoob, inni kan Haabilii keenyaa isa du'aa kaaseedha. Asitti gaafii lamaan qaba. Tokko waa'ee Waaqayyo kan Abrahaam, kan Yaaqoob, kan Yisihaaq, kan Yaaqoob jechuu maaliif barbaachise? Faayidaan isaa maalidha? Inni ittaan isatu isa kana ol qabee isa kanatu du'aa isa kaasee jedha. Yeroo darbees du'aa isa kaasee kan malee du'aa ka'ee kan jedhu hin dubbifne hin qo'anne nuti. Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus hin du'aa kaasee inni amanna miti. Yesuusis du'aa ka'e jennee amanna miti. Miti reeyaa. Yesuus du'aa ka'e moo Waaqayyo du'aa isa kaasee jennee darbina ree. Moo Waaqa yoo isa dhiifne immoo ishii kiyya gaafii ishii jalqabaa Waaqa Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoob lakkaa'uu maa barbaachise? Ani asitti akka naa galutti Phexros kan kana jedhee jarri kun jalqabuma kaasanii Waaqa Abrahaam kan Yisihaaq kan Yaaqoob beeku. Musee illee gaafa Waaqayyo saba kanatti ergee eenyutu ergeen jedha jennaa Waaqayyo isa kan Abrahaam kan Yisihaaq kan Yaaqoob. Isaan kana beeku. Waaqayyo abboota keenyaa yaani kanaaf kana fayyadameedha yaada. Waaqayyo inni isin beektan kun hojjetaa isaa kana du'aa kaaseera kan inni jedhee. Kanaaf kana fayyadame. Isaanis sodaatu Waaqa abboota keenyaallee gaafa jedha seera abbootaa eeguu muka abbaa keenyaa jedhu so kanaaf kana jedhee yaada. Eenyuun faarfannaa tokko argitanii duratti ammannaa faarfata Waaqa Ebeluu Waaqa Daawit gaggeesse namni jedhanii kan faarfatan jiru. Amma yeroo dhiyoo kana kan bahe faarfattaa Waaqa faarfataa akka Baafiddoo Waaqa faarfataa Phaawulos waan akkasii jedhee namoota amma jiran kan maqaa dhahee akka luba bal'inaa sarkaa ta'uun barbaada kan jedhu tokko hin jiru. Akka Masarat Taayee fa'a. Akka Masarat Taayee. Hin jiru faarfannaan akkasii. Jira argeen jira. Isinis hin dhaggeeffatu jechuudha waan hin taane. Aayituun aareera kaa yeroo sana maaliin godhanii dhaggeeffadhe. Aarfee wali. Gaariidha gaa. Kanaaf hin jedhe jechuun Waaqa abbootaa jechuun maaf hin jedhe. Gaafii deebii kennaan nu deemsisaa isa tokkotti ceenu. An akkasuma jedha. Okay. Isin taanaan anis rakkoo hin qabu. Yoo namni addaa jiraate waan nu barsiisu yoo jiraate okay. Nu dabala kan biraa kan itti dabalu ana yoo ta'e waaqni kan biraa baay'eetu jiru. Identify gochuudha fi waaqa isa kam isa jedhu eenyu isa jedhu isa Museen jedha akkuma kennaan jettu adda adda baasuudhaa fi waaqa baay'ee jiru. Yeroo isaan kana ammoo baay'ataniiru. Yeroo isaan kun daqiiqaa kanatti baay'ee baay'ataniiru. Lakkoofsa iyyuu hin qaban. Kanattuu Phaawulos amma hin argina gara booddeetti. Waaqa baay'ee biyya lafaarra guutee warri Giriik immoo lakkoofsuma isaati waliin beekanii. Kana booddee iddoo tokkotti tarii hin beekamu waaqni tokko kan biraa yaachuu danda'a ta'edha. Amma bira geenyutti ani bakka duwwaa kaa'anii fi iddoo aarsaa kaa'anii fi jenna. Phaawulos immoo laa waaqa isa hin beekne tokkotti seettani maqaa isaa jedhetti himee jedha. Haa ta'u inni ittaan waa'ee du'aa ka'uu yeroo darbe qo'anne irra waan ta'eef gaaf sana saamintii isin kenneerraa yoo argattan yoo hin arganne Yesuus du'aa ka'e moo waaqayyo du'aa isa kaasee yookiis dachuu tokkummaa adda addaa ta'edha. Itti deemna amaloota Yesuus keessaa muraasa 14 Yesuus qulqulluu fi qajeelaa tureera. Dhugaadha? Okay, isin hundumtuu deebi'atii Yesuus qulqulluu fi qajeelaa tureera.
Yesus qajeela qulqulluu ture. Ila akkanan jedhe la. Yesuus qulqulluu fi qajeelaa ture. Yesuus Yesuus qulqulluu qulqulluu fi qajeelaa ture. Ila itti daddabaltu warri kaan. Akka itti waliin ta'u akkuma barreeffametti dubbisa jechuu kootiin jedhu. Gooftaan sinaa eebbisu. Gaariidha. Hin beekamu kanumaallee fayyuu dandeenya miti. Kanuma miti amantiin afaan hin dhugaa bahu. Yesuus qulqulluu fi qajeelaa ture. Namoonni kun ikkoo ammanum jechuu dadhabanii. Malee waan guddaa biraa miti. Namoonni isa gananii jedha. Nuti immoo isa amanne miti. Kanaaf Yesuus qulqulluu fi qajeelaa ture. Ammanuma jechuudha. Amantoota waan ta'eef natti micci dhaqxan isin hundumtuu amantoota. Kanayyuu Ameerikaa keessa jirtu yoo barbaadan cufadha. Kanaaf Yesuus qulqulluu fi qajeelaa ture jennee amanuun mataan isaa amantiidha jechuudha. Amanuma afaan hin dubbachuun kunis bakka ragaa bahuudha, dhugaa bahuudha. Wanta akkanaa gaariidha. Isa waldaatti jedhanuun hin jettu waan ta'eef. Wal jedhaa si'a tokko akkana jedhamee. Abbaan tokkittiin namni tokkittiin inuma jettuutis. Isa hin da'uma nama dura namni qaban jiru. Kanaaf akkuma nama tokkittiin jennu isa macaafni qulqulluun jedhu garuu yoo jenne cubbuu kun qabu jechuu barbaada. Okay. Isin hin gantanii jedha. Nama as keessaa gan hin beeku ergaan isiniif ta'uu danda'a. Nama gumaa akka isinii hiikuuf Phiilaaxoosin kadhattan. Nama gumaa eenyu? Barabbaa yookiin barbaan akkuma isinitti toletti. Barabbaan maalidha? Nama gumaa. Okay. Isa namoota gara jireenyatti geessu. Eenyunni Yesuus hin ajjeeftan Waaqayyo immoo du'aa isa kaase ammas deebi'ee dhufe. Kanaafis nuyi maaloo isaati? Gabaatu. Kanaasaa jiru Phexros garuu nuyi jedha jechuudha. Innaaso yeroo darbe silaalle. Haasaa dhufee kana hundumaaf nuyi maal isaati jedhe? Gabaatudha kan jedhu jira. Eessatti akka jenne harkaa badeera garuu yeroo darbe qo'anneera nuyi dhugabaatudha seeru. Boqonnaa lama keessatti. Lakkoofsa 32. Nuyi kanaaf dhugabaatudha hundumtuu jedhan. So nama tokkotu nama hundumaan maybe nama 11-12 yookiin amantoota hundumaaf bakka bu'ee nuyi dhugabaatudha jedha. Iddoo kanatti tokkotu naan mormaa jedha iddoo kana. Iddoo kanatti ani amma hirphasaa amanee isin amanee jechuudha. Sakanni qaba naa qabachuun. Ani hirphasaa fi isin amma warra garee kana wajjin qo'annu amanee yaada keessan bakka bu'ee bakka Ebeelus akkanumatti amana. Ebeelus akkuma yaadu yaadaa jira jedhee danda'ee waan tokko nama fuulduratti yookiin iddoo tokko fuulduratti nu hundumtuu isa kana irratti walii galleerra isiniin jechuun hin danda'a nama fuulduratti. Isinii galee waan jechuu barbaade? Dhugaa jirtu waan ta'eef akkasitti ija jabaatee dubbata kan. Dhugaa jirtu qofa otoo hin ta'in jarri sun itti walii galan moo itti waliin galle waan inni haala odeessaa jiru kanatti. Itti walii galaniiru. Okay. Waan an daqiiqaa 30 haasa'e. Daqiiqaa 30 waan an kophaa haasaa oole. Namoota akka keessanii kana kan wajjin turre wajjin jiraanne isinis akkuma yaada kanaa qabdu jedhee kophaa koo bakka bu'ee isin dubbachuu nan danda'a ofamanii anam. hin danda'amu. Maaliif? Namoota san keessa kan yaada garaagaraatu jira. Akkamitti beekuu hin danda'ama? Isaan garuu ittiin hin mormine gaafa akkana jedhu. Gaafa inni isaan ma odeessaa ture hundumaaf nuti hundumtuu dhugaa ture gaafa inni jedhu ittiin hin mormine namni tokko. Waan hojii dubbiin isaa dhugaa waan ta'eef otoo hin ta'in isaan hundumtuu akkuma inni jedhutti waan walii galaniif. Yeroo darbe amaloota kiristaanaa keessaa maal qo'anne? Amaloota kiristaanaa 20 tarreessine keessaa inni kun isa kan bakka bu'a. Inni amma Phexros ofii isaatii haasa'aa ture yaadni keenya hundumtuu kanuma kan jedhu. Yaada tokkotti walii. Yaada tokkotti walii gala. Garaa tokkoo qabu. Yookiin tokkummaa ta'e dha. Tokkummaa jechuun wal jala garagaluu waan hin jirre jechuudha. Yookiin afaaniin wal saaduu jedhamti. Afaan iyyaa saree koo buchoo koo
Jechaa garaaraan kan biraa hojjechuun hin jiru isaan bira argitanii. Isaan yoo ati sareera jennaan saruma bakka eenyuun qabu keessa deebiin qabu. Waanuma jiru tokko jedhu waan adiidhaan adiidhuma gurraachaan gurraacha jedhu yeroo wal saaduun dhufe hin argina gara fuulduraatti amma qaxii wal kutanitti gaa wannoon isaanii ayyaanni isaanii jechuudha baay'ee ulfaatadha. Nuyi ayyaanumatu nu baay'ate malee baay'ee ulfaatadha. Gooftaan sinaa eebbisu. Namni waa dubbadhu malee jedhu waan as keessatti naaf amma lakkoofsa 16tti waan naafee jira. Amma lakkoofsa 13tti illee ta'u waan naafee jira. Waan dubbadhu jira gaafii jira namni jedhu. Waan hundumtuu kiliiriidhuma moo mormiin qabdanii moo isinii galuu dide moo akka malee isinii gale moo? Ani lakkoofsa 17 irraa kaaseen gaafii qaba. Ammasitti deema. Gaafii of fuuldura keenyee deemnaa reetti ilaalaa deemnaa. Xumurtanii na isin argaa hin jiru warri kaan yoo gaafii qabaattan bakka xumuree bira darbe kana booddee hin deemnu jechuudha. Ookee caaltuu gannatti maqaan haaraan argaa jira. Eeshi waan haaraa argee barana ijji koo maaloo jarana maal jedha ishee. Isinii galeeraa moo isinii galuu dide moo naa galuu dide? Isinii galuu dide moo isinii galee moo? Anaaf naa galeera. Maaltu sii galee? Nama qonnee? Isaan maqaamna jechuudha ayya. Maal gooftaan sinaa eebbisu. Namni tokko tokko miila irra of taa'aa jira. Kanaafan duubatti harkifachaa jira. Qubarra namni of taa'aa jira. Okay, gooftaan sinaa eebbisu. Deebi'ee ennaan odeessee jidduudhaan kana laalaa kottaa jedhee ilaaltanuma dhuftu akkas jedha. Inni nan ilaalaa kottaa isiniin jedhee anaafis gaafiidha isiniifis gaafii yoo ta'a jedhee waan yaadu kan jedha. Isinis immoo kan biraa nuuf kennuu dandeessu. Gooftaan sinaa eebbisu. Kanaaf nuyi dhuga baatuudhaa jedheetu namicha kana kan isa fayyise ana otoo hin ta'in Yohaannis otoo hin ta'in qulqullummaa keenya otoo hin ta'in humna keenya otoo hin ta'in namummaa keenya otoo hin ta'in beekamtii qabaachuu keenya waldaa guddaa TV meegaa kan biraa qabaachuu otoo hin ta'in miseensa fooloowarii baay'ee qabaachuu otoo hin ta'in waan biraatti dabaladhaa waan ittiin fayyadanii nama laaltan hundumaa otoo hin ta'in isa fayyise maalodha? Humna maqaa Yesuus jedhutu isa fayyise. Humni maqaa Yesuusii fayyinicha of keessaa qaba. Maqaa isaatti amantii isa jedhamutu jira. Humna maqaa Yesuus itti amanuu isa jedhu jechuudha. Yoo annoo jenne maqaa Yesuus pilaas amantii jechuudha. Yoo pilaasii herreega isaa isa galchuu barbaanne jechuudha akka iddoo kanaatti. Humna maqaa Yesuusitti amanuu. Gara olitti maal jedhaa? Humna maqaa Yesuustu jedha. Dan xumurame. Maqaa isaatti amanuutu jedhama ammas. Sana namicha naafa isin argitanii fi beektan kana waggaa 40 seenaa isaa kan beektan kana waggaa 40 kan eenyattan kana waggaa 40 kan gargaartan kana namootum kanaaf iyyuu iraftii miti amma waggaa 40 balbala duratti nama dhukkubsataa arguu har'a immoo itti kennamoo ittiin kennu eeja nama jallisuu miti isaanumaafuu iraftiidha. Namicha waggaa amma kanaas hin beektan kana namicha waggaa amma kanaas hin argitan kana kan fayyise kan jijjiire humna maqaa Yesuusidha malee Phexros yookiin Yohaannis miti. Warra baatee guddatamaafuu boqonnaadha. Warra baatee warra saantimaa anama kadhataa yoon arge yookiin harkaan qabu yookiin kennuu hin barbaadu yoon ta'e baay'ee na siqiqsannaan argu. Argee bira darbuu mataan isaa na siqiqsa jechuudha. Too akka kooti otoo achi jiraachuu baatee jechuun namatti firdi namatti ta'as yeroo hundumaa achi jiraatee ati yeroo tokko filaanii mataa keetti otoo deemtu kennumoo hin kennutuma jettoo ofiin mormitee waan baay'eedha. Akkuma namaattis immoo kadhataan balbala irra taa'ee mana qulqullummaa irra taa'ee sitti hin tolu.
waaqayyoomti sanaa eebbisu malee jechuudha. So jedhee kan isa fayyise humna isa kanaati. Kanaaf amma dandeenyetti yoo dandeenya abdii keenya kutachuu qabna jechuudha. Amma innaan yeroo durii kakuu uumamaa keessatti namichi tokko lamxiin qabee nama beekamaadha iyyuu kana booddee intalli tokko biyya sana jirti iyyuu ishiin gara mandara Israa'elii gara eersaa raajii waaqayyoo todhatteen fayyiteetteeni kana booda dhaqee raajichi isa fayyisee kan jedhu jira seenaa. Nuti sararannaa namni keenya dhukkube yookiin waan ta'e jedhee gara raajii eebeluu geessaa jenna miti beekamaadha. Gara eenyuu gara waldaa akkasii gara raajii akkasii gara yookiin waan akkasii yookiin achitti waamanii eebeluu siif kadhatu jedhama jechuudha. Wanta akkasii kun akkamii gaariidha moo? Yaa gaariidha. Waaqayyo raajicha sun sabuma kaase mitiidha. Raajii dhugaa yoo ta'e. Waan gaariidha jedha. Ana garuu gaaffii natti ta'a. Waan hundumaa gaariidha. Eeshi. Inni geessaa jedhu sun yoo kadhate maal rakkoo qabu? Wanti tokko jirti laaddoo kana kan jirtu jira lakkoofsa 16 eeshi. Amantii. Gaaffii biraa nu gaafachaa jirta. Eeshi namni kan biraa. Wanticha aayidiyaa isaa laa amma geessuu dandeessu dhiisuu dandeessu dhiisaan jedhu geessaas hin jedhu anuu iyyuu hin beeku waa'ee kootu hin beeku jedhee. Eeshi garuu aayidiyaan isaa noormaalii otoo akkam ta'e gaarii jettanii adda akka gaarii namaa ta'utti jechuudha. Otomatti walitti dacha'anii kadhataniif yoo eeyyafamu. Amma asirratti wanti beekuu qabnu Phaawulos ergaa isaa keessatti jaarsoliin waldaa harka mataarra kaanii akka kadhatanii qajeelfamoonni ni kennee jira. Namni tokko raajiin tokkos immoo kennaa fayyisuutiin kennaa garaagaraatiin kan dibamee ka'uuf namni sun immoo amantii qabaachuu danda'a dhabuu danda'a. So nama rakkate tokko kan dhukkubsate tokko gara nama amantii qabu gargaaruu danda'utti geessuun waldaa kiristaanaatiinis nama kaaniifis miidhaa qaba yaadu akka kootti. Amantiin qabu taanaan waldaa humsaa buqqisanii achiin geessanii waldaa ijaaru. Isa yoo ta'e immoo gooftaa Yesuusitti guyyaa tokko wangeela Luqaas keessatti ni argina. Isa namicha isa dhukkubsatee jiru sana nama dhagni isaa gar tokkoon du'aa namoota dhugaatee karaa Yesuusitti fide. Kana jechuun jarri suni maaliin gargaaranii namicha sana amantiidhaan gargaaranii jiru jechuudha. Namicha amanee taane namoota santuyyuu amanee gara Yesuusin fide. Ammas immoo namichi sun nama waaqayyooti jedhanii kana nama sanaa yoo geessanii namni sunis hin fayya jedhee yaadaan jechuudha. Basaan namni maleera. Sorry barsiisa. Waaqayyo isin eebbisu. Kanarratti amma waan lama jira. Tokko isuma macaafni qulqulluun deeggaruudha. Lammaffaa immoo namni yeroo baay'ee amantii qabaachuu yookiin dhabuu irratti hundaa'ee amma yaada koo keessaa abdiin amantii cimaa qaba jedhee waanan yaada koo keessatti amaneef amantiin koo amma amantii abdiin ga'u kan jedhu namoonni baay'een achi geessuu qabna achitti fayya kan jedhanii yaadan jiru tokko. Inni kuni dhimmoota nama hundumaatiif amantiin kenname maqaa Yesuusitti amanuun amantiin kennameera. Namni amane hundinuu kennaa hin qabaa dinqii hojjechuudhaaf akka kennaa isaatti hin danda'a. Kun kanadha. Inni biraan immoo namni tokko iddoo ta'e geessee haa kadhatuu fi abdiin haa kadhatuuf jedhee nama dhukkubsatu tokko yoo gara abdii geessee waanan gara abdii sana nama sana gara abdii geesseef ani amantii hin qabu hin jedhu. Maaliif tarii amantii qabaadhee osuma hin jiru kennaan anaaf kennamee fi kennaan abdiif kenname adda adda ta'uu danda'a. Kennaa sana irratti hundaa'ee kennaa abdii nama kanaaf kennaa abdii irra jirutu fayyisa yoo ta'e itti geessuun na barbaachisa. Tokko lammaffaa ulfinni humti waaqayyoo karaa abdii akka mul'atuuf waaqayyo gochuu danda'a. Yeroo tokko namoonni baay'ee amantii guddaa qabanii gara tajaajiltoota biroo dhaqanii yeroo itti isaan fayyan
yerootti isaan dibaman, yerootti haalli garaagaraa ta'u jira. Tokko ulfinni Waaqayyoo mul'achuu danda'a. Wantoota kana egaa kallattii lamaan ilaalla. Namoonnumti ofii isaanii gad buusanii ani amma ebeluun ga'u, ani amantii hin qabu jechuurraan kan ka'e gara namaa kan geessanii fi ulfinni Waaqayyoo karaa nama sanaa akka mul'atuuf feeti Waaqayyoo ta'ee gara sana kan geessantu jira jechuudha. Ani kallattii lamaanan hubadha. Inni amantii dhabina namaayyuu isa kana namni kamiyyuu akkasitti yaada yoo ta'e isa kana fooyyeffachuudha. Waliif immoo kanadha jedhee macaafni qulqulluu sin dubbata. Waan iddoo ta'e dhaqee fayyeefis immoo achi dhaquu hin qabu hin jennu hin daangeessinu kallattii lamaanan hubadhee jechuudha. Gooftaan sin eebbisuuf nama yaada dabalataa qabu. Barsiisaan nyaataa tangaa akkana tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa jettoo ishee kan biraa. Gooftaan sin eebbisu dafaaga yaada addaan qabdan jechuu akkanuma lamaatti fidnu. Amma iddoo adda addaa ilaallu iddoo amma yeroo keenya wajjin deemuudhumaa fi assaamintii isaatiin haa kennu. Tokko kakuu moofaa keessaas mana amma jedhe. Hojjattee mana namaa jirtu sun Elsaayi natti fakkaata miti namichi Elsaayi natti fakkaata. Elsaayi bira dhaqee namichi sun akka fayyu goote miti. Faayidaa isaa beektu hin beektu yaada. Mana isaatu hojjettiyyuu gooftaan kootoo achi dhaqeen fayyeesseen dhaqeen fayyee kun tokko. Lammaffaa kakuu haaraa keessatti Yesuus Kiristoositti fidu turan namoonni iddoo garaagaraati. Kakuu haaraayyuu miti ga'e. Kakuu haaraa jedha malee. Kakuu haaraatti fidu. Sadaffaa edda Yesuus du'ee booddee kan jirutu jira jechuudha. Yookiin edda Yesuus deeme booddee kan jirutu jira. Amma akka kiristaana bara kanaatti akka yeroo kanaatti isa kamitoo ta'ee gaariidha. Cubbuudha jechuu hin dandeenyu yookiin isa kamitoo ta'ee gaariidha. Kan kennaan kaaseeraa kan hirbataan kaafteeraa kan nuti ammaatti meebii hin kaasin kan bira hin geenye illee amma duunutti iyyuu jiraachuu danda'a. Walumaa gala namni haa fayyu haa jiraatu malee iddoo barbaade dhaqee Addis Ababa iyyuu bahee yoo fayya dhimma koomisi fayyina namichaatu kan nu barbaachisu waggaa 40 guutuu wajjin tan karaatte turraa jechuudha. Ani amma otoo abdiidhaan jettanii haa'ee Waaqayyoon nan kadhadhaa fi fayyine taanaan bakka hin fayyine. Ana amantii dhabees haa ta'u namicha amantii dhabees haa ta'u Waaqayyoon hin fayyifnes haa ta'u hin fayyine. Baay'ee nama cinquu hin barbaadu. Ana ofii kooti jechuudha. Meebii boru jijjiiramuu hin danda'a. Akkas inni kennaan jettee jaarsoliin kan jedhu jaarsolii waldaa sanaati malee jaarsolii waldaa kiristaanaa kan Tulboolloo dhaqaati godina walloo akkasii jaarsoliin waldaa sana keessa jira Waaqayyo aangoo kenneefi baay'ee nutu filata miti jaarsolii Waaqayyo dideetti kennu qabu nutu filata amma harka baafnee filanna harka baafnee filanna Waaqayyo miti kan filu mootummaa harkuun baafnee filanna. Waan tokko irratti wal sobuun sirriin ta'u jechuudha. Waaqayyo fedha isaa ta'uu danda'a, keessa jiraachuu danda'a. Garuu filannoo isaa kan gaggeessu nuyi. Waaqayyo jaallatees ta'u, jibbees ta'u, muuduus danda'a. Otoo muudinis kan achuma keessa taa'ee mataa nama dhukkubsus jira. Gina aangoon isaanii kenname Waaqayyo toraayisii isaan godhe. Isaan irra harka dibataa kaa'ee anarra immoo waan hin keenyeef hin qabu. Akka manaatti nuti hundumtuu luba mana Waaqayyo akka taane yaadachuun nurra jira. Luba mana Waaqayyooti cubbuu namootaaf siif kadhachuu nan danda'a. Cubbuu kootiif Yesuus mataa isaa naa kadhachaa jira. Ani cubbuu namni cubbuu natti himachuu danda'a. Walii kadhannee amantiin jiraanna wal fayyisuu hin dandeenya. Amantiin hin jiraanne taanaan maal wajjin akkanuma callisee pheenxee keessa taa'ee jireenya biyya lafaas hin arganne. Jireenya Waaqayyoos hin arganne. Maal laa godha amantiin hin jiraanne taanaan. Namichi kun ikkoo fayyaa guutuu argateedha. Maqaa Yesuusitti amanee jireenya bara baraa galee otoo hin ta'in fayyaa guutuu argateedha. Fayyaan fooniillee qaba jechuudha kun. Miti namichi hunda'uun jalqaba jaan kan arginu nuti yeroo darbee eenyuun nu hime hirphataan itti fakkaata. Yaa amma hojii ergamootaa boqonnaa 4 ganaadhaan. Fayyinnis karaan fayyinni waan ta'e something Yesuusin malee hin jiru. Amma fayyinni innaa sanaa Phexros jedhee fayyina fooniti. Dhibeerraa fayyan. Garuu aadiyaan isaa jireenya bara baraatiif fayyina isa lubbuutiinis hin ta'a. Nuti yeroo baay'ee kan lallabnu fayyina lubbuutiin hin ta'u. Inni garuu kan jechaa jiru fayyina foonirraa. Akkatti fayyee kanaafuu fayyinni immoo Yesuusin malee hin jiru.
Maqaanumti biyya lafaatti ittiin namni fayyuun irra jiru iyyuu Yesuus malee waan kan biraatiin ta'uu hin danda'u. So isa kanaaf ilaa amma kan nuti xiqqoo ishee waaqayyoon nu gargaaree har'a qabachuu qabnu laa irra deddeebi'ee kudhan illee ta'u si'a tokkotti kan qabachiisuu barbaadu namni tokko guddateef miti bakka guddateef miti sirnateef miti dheerateef miti gabaabbateef miti waaqayyo isa eebbisuu dhiisuu inni kan biraati amanaa taanaan bakka namni tokko aangoo kanan qabu. Garuu kennaan inni basaan jedhus akkasi kennaan jira namni kennaa qabu jira waaqayyo kennee hojii kanaatiif kan isa qa'e. Tajaajilanni tajaajila qixa tajaajilaatti kennaa qaba. Garuu ani dhukkubsadhee namichumti inni kennaa qabu sun naa kadhatu malee bakka nan fayyisu jechuu miti. Garuu namichi sun kadhannaan namni hin fayyaadha kennaa fayyinaa waan qabuuf. Namichi sun immoo kennaa fayyinaa waan qabuuf abbaa kennichaa waan ta'eef otoo hin ta'in maqaa waaqayyoo jedhamu sana maqaa Yesuus jedhamu sanatu fayyisa. Yeroo tokko raajii yookiin abbaan tokko namni nuti baay'eettaman hin fayyisa jedha. Kadhatee fi fayyuu dhiisuu hin danda'u namichi. Waaqayyo kennaa qaba jedhee nama kan biraa fayyisee nama 50-70 fayyisee nama tokko immoo kadhatee fi inda'uum yookiin fayyitee ertayyuu jedheeni. Hin jiru kan akkas ta'uu dhiisuu jechuudha. Inni kun jira. Kan biraa jechuun yaaduma keenya akka bal'ifannu kan hin jedhama. Inni kun jira. Maa waliin wadduu naa softanii? Sagalee biraatu jira. Maayikii. Haasaa kaajoo. Jedhaa kaawaa dubbadha. Gara biyya sanaa kadhataan jiraayi. Isin mudatee beekaa? Jiraachuu jira garuu namuudha. Urufan ta'an yoollee kadhatanii deemaniiti fayyuma nagaa balbala rukutaniif fidaadhu malee akka biyya keenyaa karaarra hin ta'an. Fayyuma barrii dhaabatu birriis barbaadanii jennaan nyaatas barbaadanii jennaan wanta isaanitti hir'ate sana barrii rukutaniitu nama sana gaafatu. Namni sun qabaatee jennaan nama kennaafi dhabee jennaan immoo dhiisa. An akka kanatti hin beeku. Iddoo hunda ta'uu immoo dhiisuu danda'a. Rakkataa dhumti waan jiru natti fakkaatu fangaadhu jira biyya sana. Beessumayyuu rakkataa hin qabamu.
biyya keenyatti bakka nama fayyaa qabutu kadhachaa jira. Itoophiyaatti moo Wallaalchifatanii fa'aa Itoophiyaatti wallaalchifatanii fa'aa kan fayyaa qabutu kadhatama. Kadhataa tonkolanyaa guute biyya kana. Yaa. Sobanii kiraantii fa'aarra ta'anii argina. Fayyaa guutuu osoo qabanu. Sobanii uffata ciccitaa fa'aa uffataniitu kadhachaa oolu. Guyyaa kadhachaa oolu halkan mana biiraa bulu. tarii namoota akkasitti namoota attaallaluu hin danda'u. Namoota gowwoomsuu hin danda'u. Boru hoommoo. Isa rakkatee keessa miidhame gaafa akkasii hunduu akkasitti fakkaata namni rakkataa gargaaruu gara dhiisuutti deemaa jira. Akka kanaa Diinni koo to'annoo jaala jira. Gooftaan sinaa eebbisu. Asumaan obsa kan jedhu gaafa bira qaqqabne baranna. Batti immoo hin baranna akkamatti. Okay. Isa biraa darbinu gaa aayidiyaan miti keenya akka nu babal'atuu fi yeroo darbe dhufaataan fayyaa guutuu jechuun hin ta'u foon irraa waan tokko irraa fayyadoo hin ta'in waan baay'ee irraa fayyee jechuu isaati. Hafuuraan illee fayyee jechuu isaati. Waan akkasii wajjin wal qabachuu yoo danda'a fayyina hafuuraa wajjin kan jedhudha kan inni kaa'e. Tokko mana kana baay'ee nama na jeeqaa jira. Baay'ee na jeeqaa jira akkanaan hin qo'anne. Okay. Warri sagantaa kan biraa qabdan yeroon keessanitti ga'e jedhee si yaadachiisu bani. Deemuu hin dandeessu. Tiksiin muraasan nu hafee nuti isaan sana waan tokko ilaalla. Amatti nama kan harkaan qabee tanaa sa'a malee uummanni biraa deemee taanaan iyyaa kaameeraa godhachaa jechuudha. Viidiyoo isaa waraabuu waan irra jiruu fi mucaa wajjin viidiyoo waraaburraa kaameeraa gochuun qajeelaa itti fakkaate. Okay. Wadda asaa. Asaa akka jumaate teessoo. Mata duree fidaasa. Eessarra geenya? Waan nama itti hafuufnu kan lakkoofsa 17 yoo ta'e. Achumarraa kaasaa asaa ani sagantaa biraa waan ani qabuuf gamanumaan eebbifamaa torbee gaarii isinii haa ta'uu torbee walaggarraa waan jiru immoo nutti himtu jechuudha. Boruu naa taa'uuti karaa biraatiin deemi kan laaptooppidha. Mana biraa deemuu reen immoo. Muraasa. Abdiinis biizii ergatee mara. Garuu lakkoofsa muraasatu nu hafe xumurtanii adeemtanii yaada. Warri sagantaa qabdan deema. Waan xinnoodha waan ta'eef sheerii isinii goona. Torban tokko qabdu waan ta'eef karaa keessaa waan tokko sheerii isinii goona. Dabalee viidiyoo waliin jira waan ta'eef sagantaa iddoo lama walirra bu'ee waan ta'eef ishii kana numa hin bulchine. Diinni nama wachuun barbaadu. Ishii kana numa hin bulchine. So garuu nama yaaddeena namni kan biraan duuba jira. Nama baay'ee dhaggeeffachaa jira nu duuba. Yaaddeena. Dhuguma nama argaa jirra kun. Dhuguma. Dhuguma. Alright, lakkoofsa 17 kaasee kennaa dubbisanii fakkaate duraanii. Lakkoofsa 17 irratti maal jedhaa? Isinis warri isin gaggeessanis waan gootan kana hundumaa otoo hin beekin yookiin hin hubatin akka gootanii hin beennaa yookiin anuu beekaa jedha. Waan jettan qaba achirratti. Warri isin kan jedhu eenyudha? Warri isin gaggeessan kan jedhu eenyudha? Waan beektan yoo qabaattan.
Otoo hin beekinidha godhaa jiru moo beekatuma gochaa jiru jedhu wanti yaadda yoo jiraate. Isaan sabuma isaanii guutummaatti warri isin geggeessan kan jedhamu luboota barsiisota seeraa isaan waa'ee isaanii jedhee yaada. Otoo hin beekin godhanne kan jedhu dhoksaan dhalli ilmi namaa dhufee dhala namaatiif du'uun kun isaan yoo galuu baateyyuu isaan garuu akkuma Phaawulos sana waa waaqayyoof hojjetan waa waaqayyoof hinaafan itti fakkaatee isaaniif jedhanii yaada. Okay, gooftaan si eebbisu. Faantuu. Yaa anis kanumaan dubbachuu barbaade isinis gaggeessitoota keessanis kan jedhu yoo gaggeessitoota qaamotaa isaanii akkuma kennuun jette luboota akkasuma immoo gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa jiru isaan bira isaanumaan jechaa jira jedhee yaada jechuudha. Isa kana immoo beektanii miti akka isin hin beekne yookiin hubattanii hin goone argeen jira kan jedhu jechuudha. Beekeen jira kan jedhu. Okay. Okay. So hin beekin jedhu moo beekaniituma jedhu beekanuma godhanii moo otoo hin beekin godhanii? Otoo hin hubatin. Otoo hin hubatin. Isaan amma yeroo sanatti akka yaada isaaniitti nama Yesuus nama jedhanii waa fudhataniif namichi kun immoo waaqayyo gosaa jira waaqayyo arrabsaa jira jedhanii Yesuusin kan isaa simachuu didanii. Masiidha isaa jalqabatti karaa afaan raajotaatiin dubbatame sana jedhanii siman isa miti jedhanii waa yaadaniif rakkatan. Kanaaf hin beekne kaasaan kenni masi ta'e. Simanne namanne dhoksaa sun hin gallee wanti kanaa galaan. Okay, gooftaan si eebbisu. Waaqayyo garuu bara baay'ee dura masiin akka dhiphatu afaan raajotaa hundumaan dubbatee kan ture akka kanatti kan raawwatamu godhee egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa inni cubbuu keessan akkasiniif haxaa'utti gara waaqayyootti deebi'aa. Waaqayyo yeroo itti hafuurri keessan haareffamu akkasiniif fiduuf Yesuus Masiihicha isa duraan dursee isiniif qopheessee tures akkasinii erguuf deebi'aa. Asirratti gaafin kiyya lakkoofsa 20 gaafin kiyya lakkoofsa 20 kaasee waaqayyo yeroo itti hafuurri keessan haareffamu akka isiniif fiduuf jedhee Yesuus Masiihicha isa duraan dursee isiniif qopheessee ture akka isiniif erguuf. Already Yesuus ergameera dhufee du'eera. Isiniif erguu gaafa jedhu maal jechuu barbaade? Lammaffaa immoo maal jedhaa? Yaa kanuma gaafin kiyya kanuma naa deebisa. Ni kaan deebi'ee sii galeeti akkanatti tonni tokko dafee sii galee. Okay. Gooftaan si eebbisu isas itti dabalee namni onnoo jedhu lakkoofsa 18 fi 19 namni onnoo jechuu danda'u. Lakkoofsa 18 irratti gaafii bakka tokkotti akka nuti argadhuufi cubbuu keessan akkasiniif haxaa'uufii jedhe jarri kun warra Yesuusitti faradanidha. Yeroo darbe waa'ee Yihuudaa waa'ee itti faradamuu waa'ee san Israa'el deebiinee abdii qabaachuu dhiisuu dubbannee ture. So kanaan wal qabatee cubbuu keessan akkasiniif haxaa'uuf jedhe. Kanarratti illee yaani maal jechuu barbaadetti? Nama yaada dabalataa qabu gaaffisaa ta'uu yaada. Lakkoofsa 18 irratti egaati Waaqayyo garuu bara baay'ee dura masiin akka dhiphatu afaan raajota hundumaatiin dubbatee kan ture jedha akka raawwatamuuf kan jedhu. Egaa Yesuus Kiristoos akka dhiphatu keessattuu Isaayyaas keessatti dhiphina akkamitti Yesuus irra ga'e dubbachaatiin ture jechuudha. Kanaaf afaan sanaan dubbatee ture. Kun immoo ittiin akka raawwatamu kana godhee jedha. Deebisee immoo ittiin egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa cubbuun keessan akka isiniif haxaa'amuufi jedhanii cubbuun keessan akka isiniif dhiifamuufidha. Yaada garaa isaanii geeddaratanii gara Yesuusitti deebi'uutii akka qaban. Kana gochuun isaanii immoo akka osoo hin beekin akka godhan
anuu beeka jedheenidha. Kanaaf Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaattuu nu qulleessedha miti. Kanaaf cubbuu hundumattuu isaan qulleessuu danda'a waan ta'eef Yesuus Kiristoosis akka isaan amanuutii danda'an yaada garaa isaanii geeddaratanii gara Waaqayyootti akka deebi'anidha kan itti dubbatu jechuudha. Lakkoofsa 20 irratti Waaqayyo yeroo itti hafuurri keessan haareffamu akka isiniif fidu Yesuus Masiih isa duraan dursee isiniif qopheessee tures akka isiniif erguuf deebi'aadha kan jedhu kana. Yesuus Masiin akka deebi'uudhaaf jechuun ani iddoo kanatti anaafillee naaf hin galle isa lammaffaa deebi'ee dhufuudha moo isa kamiidha hafuurri haareffamu egaa Yesuus Kiristoositti yeroo amanneedha jechuudha hafuurri isaanii kan haareffamu. Garuu immoo Masiitti deebi'ee kan dhufu sun yeroo kamii akka ta'e anaafillee gaaffiidha. Gasiqee lakkoofsa gadaa nutti mul'isa. Lakkoofsa 21 irratti durumaan jalqabee Waaqayyo afaan qulqulloota raajota isaatiin dubbachaa kan ture raawwatee hundumaa hamma iddootti deebisutti garuu Yesuus Waaqa irra turuun isaaf hin ta'a. Raawwatee hundumaa hamma iddootti deebisutti Yesuus Waaqa irra turuun isaaf hin ta'a. Okay, Yesuus Waaqa irra tura garuu ammas waa'ee Israa'elitti deebina. Sabni kaan amantiidhaan fayyanii carraa fayyuu argatanii gaafa dhufe isimata. Garuu Israa'el immoo deebi'ee carraa fayyuu hin qabaachuudha. Akkasitti akka kutaa kanarraa hubannu. Kutaa kana akkamitti ilaalla? Amma hundumaa iddootti deebisutti gaafa jedhu sabni sun Israa'el guutummaatti carraa fayyinaa argatti jechuudha moo maal jechuu barbaada? Guutummaatti okay. Lakkoofsa 22 irra jira. Gooftaan sana eebbisuu lakkoofsa 21 irra deebiin inni tokko jira. Lakkoofsa 22 irra jira. Kanaaf kan bulchuun nu ajjeesa yoo bullee hin boqofna. Kanaaf waliin deemna miti. Lakkoofsa 22 sitti fuunee dubbifna. Museen iyyuu jedha. Anaan akkuma kaase Waaqayyo gooftaan keessan obboloota keessan keessaa raajii tokko isiniif hin kaasa. Raajii tokko. Waan inni isinitti himu hundumaa dhaggeeffachuun isinirra jira. Maati gabbaachuu Amaariffaan jechuudha. Waan hundumaa waan inni isinitti himu raajii tokko isinii kaasa. Raajiin eeyuun? Yesuus. Amma otoo Yesuus hin ka'in raajiin otoo tajaajillee kakuu moofaa keessa of eeggannoo kan nuti goonu rakkoon isa kana. Kakuu haaraa kana keessatti iddoo kana dhufnee hin beeknu yoo ta'e kakuu moofaa keessatti otoo waa'ee Musee seera Musee keessaa dubbisaa jirru dhaqnee Waaqayyo obboloota keessan keessaa raajii tokko isinii kaasannaa jennu raajiin Musee booda ka'ee eenyuun? Maybe Iyyaasuudha jechuudha. Akka mucaasaatti nama biraa ta'uu danda'a garuu iddoo kanatti kan dubbachuu barbaade Yesuusidha. Yesuusidha. Kanaaf kakuu moofaa yeroo qo'annullee baay'ee of eeggachuu kan nuti qabnu kakuu haaratti dhufanii nama kan biraatti ta'u. Eeliyaas jedhama kakuu moofaatti. Kakuu haaratti Eeliyaas eenyuun ni jedha yeroo darbennaa qo'annu. Maal hojii gooftaan isin eebbisu Eeliyaas nama kan biraatti ture jechuudha. Kakuu haaratti inni dhufe Eeliyaas eegaa turanii laaqabboo Eeliyaas dhufeeraa jedhe Yesuus dhufe. Eeliyaas nama kan biraatti ture jechuudha. Isaan Eeliyaasuma riyaaliitii isaa eeganii garuu Eeliyaas dhiisee namni kan biraa Eeliyaas ta'e dhufe jechuudha kakuu haaratti. Akka kanaa kakuu moofannaa qo'annullee of eeggannoo kan nuti goonu wanti baay'een akka achitti dubbatutti miti. Kakuu haaraa kana dhufee hin jijjiirama namatti jechuudha. Kanaaf waliin madaaluudha. Kanaaf dhaggeeffachuun isinirra jira kan hin dhaqeef. Hin dhaggeeffatta yoo ta'e hoo. Namni raajii kana hin dhaggeeffannu hundinuu saba sana keessaa hin balleeffa. Kanaaf Musee kakuu moofatti argitan jettu yoo Museen dhageenya yoo ta'e maal gochaa turan hin dhumu. Isum dhugamaa dhumu turan duratti. Museen hin dhageenye ittiin morma yoo ta'e lafatu gadi isaan fudhataa ibiddatutti bu'aa waan isaan hin taane hin jiru. Yesuus immoo akkuma kanaa carraa qabu yeroo qabu gaaffii qabu. Malee ibiddi sana isaa fudhachuu danda'a lafti sun fudhachuu danda'a akka bara durii sana miti garuu akka bara Musee sana miti. Sabni sun hin balleeffama ture innaa sana achi keessaa Waaqayyoon hin dhaga'u taanan yoo barbaade dhagaa rukutamaa yoo barbaade dhagaa dinqiitu irratti gadi hojjetamaa yoo barbaade waaqarraa gaditti rooba ibiddi waan ta'e ta'a. Amma garuu akka sanatti miti. Kanaaf
lakkoofsa 17 irraa kaasee Musee miti Phexros maal jechaa jira? Aniyyuu beekaa akkasin maal gochaa jirtan? Waan hojjettan kana beekattanii akkasin hin goone isinitti dukkaneeffamee akka inni ta'e. Isin kanuu didee akkas ta'e. Malee isaan masiichan jaalatu la masii jedheetu kaa'enniyyuu. Masiichan jaalatu. Masiicha ajjeesuu hin barbaadan. Kan barbaadan masiichan da'uum isaan. Masiicha akkaataa isaan itti eeggatan yeroo darbe argineera. Akkaataa isaan ittiin eeggatanii fi akkaataan inni dhufee gochaa jiru kun adda addatti ta'e. Kanaafuu kun masii ta'uu hin danda'u jedhan. Kanaaf ajjeesan. Lakkoofsa sana irratti immoo gabbu'ee maal jedhaa? Waaqayyotu durumaan dursee karoora akkasii qabaayyuu karoorri kun isin irratti raawwate jedha. Jaallattanii otoo hin ta'in beektanii hubattanii otoo hin ta'in Waaqayyo karooruma akkasii jalqabuma irraa kaasee qabaayyuu karoorri kun garuu isin irratti raawwate. Isaaf kan baay'ee nama gaddisiisu Waaqayyo dirqamuma Yesuus akka dabarfamee kennamu gochuu ture. Gin rakkoon isaan irratti uumame karoorri Waaqayyo baasisuun isaan irratti raawwatame. Nama kan biraa ormaatiin otoo raawwatame nama hin dinqu ture jechuudha. Garuma saba isaa dhabe sabumsaatu ajjeese jechuudha. Kun immoo wallaalummaa irraa kan ka'e. Kanaaf maal jedhaa? Yaada garaa keessanii maal godhaa? Geeddaradhaa. Kanaaf isaan Yesuus hin dhufne Masiihiin jedhu abboosa kana miti. Inni immoo karaa kanaan dhufuu hin danda'u. Hin ta'u inni achii dhalataa noo achi hin dhalatu. Tarii wajaa qulqulluu keessatti beetanii dhalataa maal kan jedhu jira gini galiiladhaa dhufa. Naamni kan jedhu kun wannoo ilma ebeluuti ilma sooftichaati kan jedhu hin ta'u akka kanatti maal ta'u akka kanatti du'e akka kanan ta'u. Isa jedhu Masiihichi mootiidha jedhanii yaadu. Bakka miti akka isaan itti yaadaniif akkaataa isaan macaafa qulqulluutti hiikkatan akkuma keenya iddoo tokko tokko tiksi waan biraa jedhuu fi jireenya waan biraa jedhu kan yeroo poostii goonu ba'ee jira miti. Yeroo tokko tokko jira. Tiksi waan tokko waa'ee wannoo kootiin laallan kan hin poostii godhu jechuudha. Kan hin jechaa jiru Yesuus gooftaadha. Kan inni immoo poostii godhu suuraa kootidha. Yaa'u Yesuus illee suuraa hin qabu. Walii kan hin galle seetti agarsiisu kan jedhe malee jechuudha. Maqaa isin shamarran waan ta'eef akka arganitti ayyaanan guutuudhaan taasisuu hin ulfaatu. Okay, so akka kana jalaa ta'ee jechuudha jireenya yeroo ta'a. Yesuus baay'ee barbaadu, Masiicha hin barbaadu, gin Masiichummaa immoo ajjeesan hin beekne isaan. So akka kana jalaa ta'eetu otoo isin beekin gootanii kanaaf akka isin erguuf deebi'aa maal godhaa qalbii keessan geeddaradhaa. Qalbii hin geeddaran taanaan isin hin ergu hin baddu jechuudha. Haareffamuun hafuuraa isiniin dhufu jechuudha. Haareffamuun hafuuraa kan isiniin dhufu qalbii yoo geeddaratan. Qalbii geeddarachuu jechuun maal jechuudha? Akkana jechuudha. Hin laalle. Qalbii geeddarachuu jechuun maal jechuudha? Hin laalle. Ilaalan. Waan godhanitti gaabbuudha. Waan godhanitti gaabbu. Kanaaf jajjeefne yaa'u deebisuu hin dandeenyu garuu dhiifama nu godhi nutti araarame jechuudha. Otoo hin beekin si ajjeefne kanuma. Waaqayyo immoo akka warri araara isaanii godhu. Akka isaaniif dhiisu waadaa galee immoo hin galle. Waadaa galee akka isaaniif dhiisu. Kanaafuu otoo hin beekinidha gochaa yeroo laa. Yaan kan eenyu gochaa yeroo laa. Yesuusuma kunis nu fayyisuudha. Eessa abbaa isaatii anis ajjeesan otoo hin ta'in. Aayidiyaa isaatu isaanii galuu dide. Isaan kan barbaadan hin da'uun Phaawulos maal jedha dubbate duraan. Amantii kootiif Waaqayyo abboota kootii yookiin muka baabilii nani naafan turedha. Kanaafidha qulqullummaatti kan jiraataniif amma danda'an. Gini qulqullummaatti jechuun isaa akkuma bara keenyaa kana gubbaa kanarraa jechuudha amma danda'an miiccachuu dhiqachuudha malee isa Waaqayyo barbaadu isa keessaan turre. Kanaaf ture jechuudha. Kanaaf Phexros maal jechaani? Isiniif ergaa Masiicha. Already isiniif jecha jalqabumayyuu kan dhufe. Already kakuunsaayyuu isiniif jecha. Miti nuyi fi kakuunsaa jalqabaayyuu isaaniif. Akkuma jalqaba murtoo godhe. Isaan maal godhan? Otoo hin beekin ofirraa isa dhiibnaan gara keenya dhufe malee gara keenya dhufuuyyuu dhimmayyuu hin qabu. Akkasitti ilaallu jechuudha. Nuti carraa sanatti argannee gidduu galle'annee. So amma immoo carraa gara sanatti darbe sana. Phaawulos isaanitti otoo dhugaa bahu. Isaan irraa fudhachuu hin bakkaane kana booddee gara saba ormaan deeme hin da'uum jedhe. Akkasitti wangeelli gara keenya kan dhufuu danda'e malee baay'ee akka kana baay'ee wannoo hin qabnu hin da'u. Akkuma haaraa miti hojii argamanitti kanaa dubbifna warruma kan warra amantii
isaanii qabu warra kakuu qabu warra waaqayyoo saba waaqayyoo ta'an malee warra kaanitti dhugaan ba'an ture. Ta'uun isaa fayyinni hin ta'u jedhanii yaadu. Okay, kanaaf haareffamuu sana waan isinii fiduu akka gooftaan kana yookiin masii kana deebisee isinii erguu fi durumayyuu jalqabee waaqayyo afaan qulqulloota raajota isaatiin dubbachaa kan ture raawwate hundumaan maddootti deebisutti immoo inni waaqadha turuu qaba. Haay bakka nuuf haa dhufu. Nuuf haa deebi'u. Araara bakka gaafanne irra dhiifama inni irraa gaafuma ajjeesan baraniiru jedhamti macaafni qulqulluun gaafuma ajjeesan galgala isaa kun ilma waaqayyooti isuma kana hin jenne waaqa baraniiru kun immoo ilma waaqayyooti bakka yaani baran isaan kan isaan jedhanii ilma waaqayyoo ofiin hin jedhin waaqayyo ilma hin qabu waaqatti of hin fakkeessin jedhani. Isa kana sirriitti akka keenya baay'ee hin galleef hin ifnee fi najjeesanii kanaafuu haareffama isinii fidaa jennaani bakka deebi'een nu dhufa akka waan jechuudha. Amma otoo hin deebi'eessii dhufatiin jedhee boru ganama kaatee guyyaan martaa jechuudha. Waan duraan balleessite duraan nama jeefte sana bakka qalbii geeddaradha jennaan okay qalbiin geeddaranna garuu boruun ganama deebi'ee nuuf haa dhufu jedha. Kanaafuu Phexros deebii kana maal jedhee deebiseef? Okay, deebisa kamu lakkoofsa 22 deebisee jechuudha. Lakkoofsa 21 irratti deebiin kana maalidha? Gaafiin humti isin hin gaafatan? Deebiin isaa akka lakkoofsa 22 irra kan ture yaada. Lakkoofsa 21 irratti. Fakkeenyaaf gaafii kennaan gaafatte. Okay. Gaafiin kennaan gaafattee yoom deebi'ee dhufaadha miti? Silaa already hodhatame already du'ee du'aa ka'e akkamitti ergaa fi isa jedhudha miti? Kanaafuu 21 irratti maal jedheen Phexros? Duruma jalqabee waaqayyo afaan qulqulloota raajota isaatiin dubbachaa kan ture raawwate. Eeshi. Hundumaa amma iddootti deebisutti garuu Yesus waaqa irra turuutu isaaf ta'e. Kanaaf boru ganama dhufu isin akkas jechuu qoomiti jechuudha. Isiniifan ergaa innaa jedhu isiniifan erga jechuu qoomiti. Akkuma kaleessa dhufe akkuma har'aatti dhufee indagana nama ta'ee fataa jedhee isin gidduu jiraatee gad deebi'ee jiraata jechuu otoo hin ta'in kana booddee deebi'ee dhufunni inni nan jechaa jiru suma bara booddee isinii dhufuudha malee isa bara booddeeti malee ammasitti immoo waaqarra turuutu irra jira jedhee nama warra diddan raawwateera jedheen. Inni durii sun raawwateera indaganaa deebi'ee dhiifama gaafatanii wajjin nyaatanii wajjin dhuganii wajjin tajaajilamanii jechuun hin jiru. Already carraan kun darbeera. Carraan inni haasa'aa jiru carraa sattaanudha miti. Carraan inni itti aanu boru ganama miti. Isiniifan ergannaan jedhu akkas jechuu koo miti jechuu isaati. Akkas jechuu koo miti boru ganama dhufu ammasitti waaqarra turuutu irra tura. Kanaafuu sumannaa waaqarra dhufee deebi'ee akkasiin hin dhabnetti qalbii keessan geeddaradhaati yaada keessan geeddaradhaati Yesuusitti amanaa yeroo sana waaqayyoo kakuun isaanii hin raawwanne jechuudha ammayyuu. Miti? Hin raawwanne kanaaf kakuu waaqayyoo jalqaba karaa baabilii keessanii sinii kenne sana ammayyuu akka argattaniif haareffamuun hafuuraa akka sinii dhufuuf ammayyuu waaqayyootti amanuutu irra jira Yesuusitti qalbii geeddachuu irra jira inni immoo deebi'ee kan dhufu gana amma waaqarra jira booddee isa jechuudha. Yoo gaafii keessaniif deebiin isinii deebi'uu baate waaqayyo deebiidhaa kanaafuu kakuma ofatti deebi'ee jechuudha Museen akkuma jedhee obboloota keessan gidduudha akkas ta'a jedhee inni immoo Abrahaamini ijoollee keetirraan jedheeni ijoollee keetitiin sabni meeqatu eebbifama jedheen. Namni biyya lafarraan saba biyya lafaa hunda jechuun Israa'el bichaadha. Hundumaa jedhee hunda warra taman sana jechuudha. Sabni biyya lafaa hunduma isaati eebbifame. Kan Abrahaamiin amane qajeelummaatti lakkaa'ameef jedhamti yaadni qulqulluun. Warri akkuma Abrahaam amanan hundumtu qajeelota isaaniif jechuudha eebbifamu. Abrahaam inni eebbifame. Kanaafuu akkuma Abrahaam amane yeroo amannu hundumtu eebbifamoota jechuudha. Karaa Abrahaam sanaan eebbichi nutti dhufe nutti jaallateetuma akkanatti waanuma amanneef qofa. Okay. Kanaaf raajonni Saamu'eelii kaasanii gara duraatti raajonni qulqulloonni Waaqayyoo duraan kaasanii dubbatanii bara durii jedha. Amma immoo raajonni Saamu'eelii jalqabanii jedha. Yeroo darbe waa'ee Saamu'eelii kakuu moofaa yeroo qo'an. Waa'ee Saamu'eelii wanti kaafne jira yeroo Luqaas fa'ii qo'annu yeroo kakuu moofaa qo'annu keessattuu yeroo waa'ee raajotaa qo'annu waa'ee moototaa raajotaa lubootaa
waa'ee abboota firdeenyaa qo'an waa'ee Saamu'eel waan inni jira. Hojii deebiin siree kan Sagaleen keemiyooti irra yoo jiraate malee hin ta'u kan taasiftu. Okay. Waa'ee raajotaa waa'ee akkasii keessaa waa'ee Saamu'eel kan xiyyeeffannee dubbanne ture. Bara sana akka Waaqayyoon akka Saamu'eelitti duwwaa dubbachaa ture kaasaa turre egaa. Okay. Kan biraa. Saamu'eel hojiin isaa tokko kanaadhaa lama kanaadhaa sadiidha jennee hojiin Saamu'eel hojii sadii jennee keenya yeroo sana. Okay. Lakkoofsa 26 irratti kanaafis jedha. Illaa karoora Waaqayyoo jechuudha. Kanaafis Waaqayyo karaa keessan isa hamaatti hunduma keessan deebisuudhaan isin eebbisuudhaaf. Karaa Abrahaamiin warreen eebbifamanii waan jiraniif karaa Yesuusin yeroo Yesuus biyya lafaa kanarratti dhufu zarii keetiin ni jedhe Yesuusidha. Yesuus yeroo gara isaanitti duraan dursee ergamee jedha. Amma isiniif akka ergu jedhe miti duraan. Lakkoofsa 26 irratti garuu duraan dursee hin da'uun isinitti ergee jedha. Isaan dinnaanidha inni kan biraa wanno jedhe malee duraan dursee isaanitti erge. Kanaafuu isaan otoo hin beekin ajjeesan. Kanaaf deebisee akkasiin ergu yoo barbaadan akka haareffamuu isinii kennu yoo barbaadan karaa keessan isa hamaatii kana isinii deebisuudhaaf jedhee isin eebbisuudhaaf jedhee isa Abrahaamiin kakuu isinii gale isinii raawwachuudhaan inni dhufnaan isin ajjeeftani. Duraan dursee kan isinitti erge isin ture. Amma immoo deebi'ee akka isinitti kennuuf kakuun sun akka isinii raawwatamneef jechuudha. Isa eebba ijoollee saba hundumaatiif raawwatame malee saba isaaniitiif amma baay'ee raawwatamne hin fayyine namanne waanti. Deebi'aatii qalbii keessan geeddaradhaa isiniif ergaa hindagana. Haa ta'u malee boru naman dhufu waaqarra tura. Amma maalitti amma waan hundumaa iddootti raawwatee deebisutti. Amma dhiirota hunduma isaanii 60 dhagee godhutti gara mirga kooturii kan jedhee barreeffame. Daawit gooftaa kootiin kan jedhu yeroo darbe qo'anne jechuudha. Okay. Gooftaan sin eebbisu. Gaaffii yaada qeeqa koomentii laayikii sheerii sabskiraayib. baay'ee beekaman. Gooftaan sin eebbisu abbaan ta'ee yaada. Bifameera. Waaqayyo yaadi addatti fanaatee yeroo darbe Phaawulos isin warri dhuftanii itti fayyifamtan fayyuu argattanii warri itti